Tole, attam jirtu ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, shamarran Oromoo, qarreef qeerroo saba Oromoo hundumti keessanii nagaan isinii wajjin haa ta'u jedhee nagaa guddaa isaa isinii dhiyeessa. Har'a waa xiqqoo ishee dubbachuun dhufe. Waa xiqqoo ishee waan baay'ee miti, waan xinnoo biyya keenya keessatti waan deemaa jiru. Dubbachuudhaaf hin dhufe. Hamma dandeessanii meesheer godhaa firoota keessanii fi hiriyoota keessanii fi yaada koo hamma danda'ame waan an beekuuf muuxannoon qaburraa waan an beekuun isinii hiruu barbaada. Akkuma beektan gidduu kana waan ga'aa jiru hin beektu. Oromiyaa keessatti waan deemaa jiru hin agartu. Mootummaan akka waraabessaatti ijoollee Oromoo qalaa nyaataa akka jiru hin agartaniif ija keessanii. Wallagga keessatti, Gujii keessatti, Walloo keessatti, har'a Dirree Dawaa keessatti waliigalaniidhuma ijoollee Oromoo sirni amma jiru kuni humna isaa bobbaasee ijoollee Oromoo akka inni itti qalaa jiru, akka inni itti fixaa jiru ija keessaniitiin agartu. Homaa kana ala namni waan isinitti jiraachuun irra hin jiru. Waraabessa, literally waraabessatu uummata keenya nyaataa jira. Ijoollee keenya qalaa jiru, ajjeesaa jiru, karaa irratti gataa jiru, bineensa nyaachisaa jiru. Bineensatu nyaataa jira. Sekondii kanatti namatti du'aa jira. Dirree Dawaa keessatti. Kaleessaaf Engaldi, Gammachiis Kaasaawunii fi Gammachiis kan biraa immoo Buyyee Aayiraa Gaaromsaa kan jedhani du'e. Duumini hin qalanii, hin ajjeesanii kiraayimii hammana hin jedhamne heinous crime. Namni tokko xiyyiitiidhaan nama dha'uu danda'a. Rasaasaan dha'ee nama ajjeesuu danda'a. Garuu gara jabina hammana hin jedhamne harka isaa eega hidhanii poolisiitti geessanii saanjaadhaan waraananii lafarra harkisanii bukkee dhaabate close range sammuu isaa dhaanii lafeen isaa lafa keessa gadi bade. Akkasitti ajjeesan. Gullisoo keessatti waraabessa nyaachisan. Calliyaa keessatti ijoollee karaarraa harkisanii lafarratti ajjeesan. Har'a Dirree Dawaatti akkasittiin ajjeesu. Kun ija keessan dura jira. Hin agartu. Argaa jirtu, dhaga'aa jirtu. Feesbuukii irratti, intarneetii irratti deemaa jira. Haa ta'u malee akka dhageenyutti ri'aaktii goona. Waan dhageenyu hin dhuguman rifaatuun nutti dhaga'ama. Obbolaan keenya yeroo dhuman, ijoolleen keenya yeroo akkasittiin dhiigi isaanii jigu nutti dhaga'ama laata. Waan isaanii baay'ee haasa'uu dhufne har'a kan hin haasa'uu dhufe waan gidduu kana achitti ta'aa jiru. Har'a jalbultii irreechaa jedhanii Finfinnee keessatti fiigicha fa'aa agarsiisu sirba fa'aa sirbu. Sirba sirbu. Kun maaliif ta'e laata? Dizaayinii eenyuti? Eenyutu dizaayinii godhe kana? Isa jedhu walii wajjin ilaalla. Akkuma kanaan dura dhageessanii dizaayiniin kuni kan kana dizaayinii godhe roodmaappii kana kan mootummaa kanaa kennee nuyi jedhanii amananiiru. Uummata amanee jira. Warri amananii Gimboot sabaattiin amaneera. Gimboot sabaattiin nutu kenneefii jedhanii amananiiru. Ofishaali. Doktor Abiis kana dhara hin jenne.
Inumayyuu dhoksaa dabarsaa fi akka ture akka Gimboota Sabaatti wajjin harka lafa jalaatiin wal argaa ture yeroo wayyaanee wajjin ture ifa baasee dubbata. Waan itti qaanaan hin qaban. Har'a Oromoo kana akkamittiin haandilii goonusa jedhu itti yaadaniitu egaa pilaanii itti baasan. Pilaaniin har'a ba'aa jiru kuni jalbultiin kuni arreenjimentiin kuni waan akkuma dingataa Oromoon OPDO'n har'a geeddaramee Oromoodhaaf yaade isinitti fakkaata natti fakkaata. Baay'ee keessanitti miti. Pilaanii Gimboota Sabaattiitu baasaafi. Pilaanii Gimboota Sabaattiiti kun. Maaliif kana baasu beektu? Tokkoffaa public consumption yookiin immoo international consumption newsii internationally itti dhiyeessuudhaaf. Maal dhiyeessu? Mootummaa isa manyaman nama nyaataa jiru kana. Bulguu kana isa gaafa qabu, isa eegee qabu, isa harki isaa dhiigi ilkaan isaarraa dhiigi coccobaa jiru. Dhiigi ijoollee xixiqqoo Oromoo dargaggoo Oromoo dhiigi irraa gad coccobaa jiru. Dhiiga isaa kana irraa qulqulleessanii fuula waraabessaa kanatu hidhii isaa lippistiikii dibanii fuula isaa daakuu dibanii fi nyaara adda isaatii bareechanii bakkeetti gadi baafatu. Ilaanuyi kana fakkaata. Demokraasii akkasii jira. Oromoodhaaf kunoo UNESCO keessatti akkasitti beeksisaa jirra. Nuyi Oromoo tuqaan jiru. Inni jedhan soba. Inni jedhan dhugaa miti kan jedhu akka publikiin amanu. Akka international donorsiin amanan. Akka atumtiyyuu akka amantu. Atumti mataan kee akka ati amantu. Si gochuudhaaf kun pirogiraamiin kun. Tokko kan. Lammata Gimboota Sabaatti pilaaniin maali? Har'a dabballoonni sinaasa'uu garasii garanaan hojjechaa jiru. Maal jedhu geeddaramsi kun hin dhugoomne, geeddaramsi kun hin gufate, geeddaramsi kun kana ta'e, sana ta'edhanii odeessu. Kanaafi Gimboota Sabaattiin dizaayinii tokkoon gadi ba'e. Ilaa pireeshariitu jalaa biildii gochaa jira. Kan kanaan dura wayyaanee kuffisee uummata Oromooti. Dargaggoo Oromooti. Dargaggoon Oromoo kun ka'eennaan rakkina uummaati. Amma pireesharii isa jalaa biildii gochaa jiru kana. Isa bokokaa jiru kana iddoo tokko urree keessaa push goonaa kan jedhu vaalvii ishee laaffifnee pireesharii kana laaffifna kan jedhu dizaayinii baasan. Dizaayiniin isaa maal? Utuu irreechi inni dhugaa sun hin dhufini irreecha sana dura pireesharii sana attamitti riiliizii goona jedhan. Ispoortii fiignaa hin beeksifna jedhanii wayyaa adii, wayyaa nagaa, wayyaa maaloo itti naqanii uummata kana gadi yaasanii karaarra fiisisu. Uummata kana karaarra fiisisu. Maaliif kun beektu? International donorsiidhaaf, international concern, human rights'iidhaaf, maarreedhaaf, isaan akka isaan kana ilaalan barbaadu. Oromoon kun akkasitti nu jala hiriiraa jira. Jechuu barbaadu. Kan biraawoo har'a isa torban ittaanu gaafa irreechaa dhufu piraaktisii gochaa jiru. Shaakalaa jiru. Security systemiin keenya akkam lafa kamitti feelii goone, lafa kamitti wal qixxeeffachuutu nurra jira, lafa kamitti kontiroolii gochuun nurra jira. Ijoollee keessaa boqu wal qabattu kan ishee kana funaananii keessaa rukutuudhaaf, cabsuudhaaf deemaa jiru. Ishee kana kun amma shaakala isa jalqabaati. Security shaakaluu orderiidhaan akkamittiin akka deemu namaa kana barsiisu warmaappi godhu. Maaliifi gara fuulduraatti rakkinni akka hin uumamne ammumaa kaafanii barsiisuudhaaf. Maaliif kana godhu beektu? Oromoon ilmaan nabashaa gadi ba'anii mangaa gaallaa jedhanii mooraa Minilik keessa dheengadda dubbatanii dhaabatanii gadi dubbatanii.
Garasi garan way kuno manga jedhamni manga nu jette warrabsite akka jette maalo jette kana jette sana jette jedhani iyyaa turan. Har'ammoo warruma mangaa jechisiise kanatu oofee gad yaasee hiyya boobee jedhee sirbisiisaa karaarra fuudhee deemu. Gadi bahee dhiifaman gaafanne mangaa kan jedhe abaluudhaan jenne explanationiin hin kennamne ummata guddaa kan akkasitti salphisanii har'a duukaa yaa'ee harka walitti rukutee duukaa yaa'ee sirbaa deema. Mangaan sitti hanqataa ilmaan Oromoo. Sitti hanqatee mangummaan. Har'a maaltu sitti dhaga'ama? Yeroo obboleessi kee akkasittiin du'ee saanjaadhaan iddoo meeqa waraananii kuffisan ati wayyaa adii kaa'attee paablikiitti baatee international donorsiidhaaf nagada shaqaxa yeroo taatu yeroo gadi baatee shaqaxa taatu yeroo of agarsiiftu yeroo hoo jettee fiiddu akka namni kan biraan lakkii wanta akkasiin ta'ani shiftaa takka godhe nama kan biraa godhe akka jedhaniif yerooti dhoksaasaa kana fuula saasa bineensa sa nama nyaataa jiru kana fuutee uwwisuuf yaalaa fi jirtu kana mangaa jechuun sitti hanqataa sitti xiqqaata yoo mangaadha siin jedhan maal isa fudhataa jirta barata internalize gochaa jira mangaa ta'uu kee kanatu internalize gochaa jirta utuu hin beekin gimboo sabaattiin kaleessa mangaa siin jechisiise intala habashaa gabbaasee si arrabsiisee har'a isa sana internalize gochaa jirta utuu hin beekinitu ani mangaadha jettee Wallagga keessatti dhiigi aayira keessatti dambidolloo keessatti beegii gidaamii jimma horroo jimma nunnuu jimma qullubbii laaloo qilee laaloo assaabii gimbii najjoo mandii keessatti harroojji keessatti koyyaan biyya taliila raaree keessatti galaana abbaa dhaasaatti gaararbaatti daabbus keessatti yeroo akkasitti ijoolleen Oromoo gorraamtu yeroo Gujii keessatti Walloo keessatti Dirreedawaa irratti har ijoolleen Oromoo akkasittiin gorra'amtu kana wayyaa adii kaa'attee yeroo sirbaa deemtu maaltu sitti dhaga'ama? Ati mangaa miti. Obboleessa kee isa kaleessa ajjeesan san gaafatteetta? Pikcharii isaa baattee kaateetta? Ijoollee gammachiis lamaan sana pikcharii isaanii baattanii gadi baataniittu. Ijoollee waraabessi nyaate pikcharii gadi baatteetta. Ijoollee Dirreedawaatti duute pikcharii ishee baattee gadi baateetta. No. Mangummaan sitti hanqataare. Nama hin komatin ofiidhuma kee komatu. Baay'ee nama gaddisiisan maal Oromoo. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa maal nu wayyu? Wanti nu wayyu keessumatti yoo abbaan iyye namaa dhaga'u yoo abbaan iyyate ollaan namaa dirmata. Manni kee yeroo gubatatiin iyyattu taanaani namni sii dirmatu hin jiru. Keessumatti ijoolleen Wallaggaa ijoolleen Wallaggaa iyyadhaa gadi ba'aa mootummaa biyya garaagaraatti iyyadhaa warra kan biraattis iyyadhaa Oromoo kan biraattis iyyadhaa ijoolleen Gujii lafitti namni dhumaa jiru ijoolleen Dirreedawaa ijoolleen Harargee ijoolleen Walloo gadi ba'aati iyyadhaa hin geenye iyyi keessan ammayyuu hin geenye itti dabalaa iyyaa itti himadhaa Washington DC keessatti hiriira ba'aa himadhaa warri kan biraan akka isaan jooyinii isin godhan Oromoon giddu galeessaa Oromoon bahaa dhiyaa akka isinii wajjin dhaabatu godhaa. Ilaa kunoo dhumaa jirraa nu wajjin dhaabadhaa. Yeroo isin rukutamtan qaama keenya isinii wajjin dhaabanne jedhaa. Yaadachiisaa. Yaadachiisaa. Isin jalaa didanii giddiin hin jiru. Obbolaa keessan bor dhufu isaan. Wal dhaalumata akkas isaan godha. Kanaaf yaadachiisaa. Dhaamsi koo tokko kana.
kun gandummaa miti warri gandummaa minaamin isin jettu akkati waa tokko gooneef si gowwomsu dhiisi gati warra akkasii gandummaa miti ganda kooti namni du'ennaan abaluun na jalaa du'ee dhufee sitti machuun mirga kooti walitti machuun wal qaqqabsiisuun walitti iyyachuun barbaachisaadha. Kan biraa dhaamsa ijoollee lamaan du'an kun ijoolleen kuni Prootestaantota Luuteraanii maatii isaaniin beekan aayira ijoolleen kun har Makkaan Yesuus maal jedhe luboonni maal jedhan yeroo ijoollee isaan harka isaaniitiin cuuphan waldaa kiristaanaa keessa dhaabatanii qurbaana kennaniif ijoolleen kun dabaan mootummaan nama nyaataadhaan yeroo akkasittiin karaa irratti qalamtu maal jedhe Makkaan Yesuus warri qeesii jettanii lubbuu keessi fayyifna afuura siifinna sitti lallabna jettanii iyyaa ooltan maal jettanar gadi baatanii dubbattaniittu yeroo ijoolleen akka dhumtu hin dubbattu gadi baatii dubbadhaa yoo gadi baatanii dubbattan ta'e yoo mirga saba keenyaatiif hin dhaabattan ta'e waan Latiin Ameerikaa irra ga'eetu isin irra ga'a. Evangelicalsiin Latiin Ameerikaa keessa akkamittiinitu warra Katolikiitti karaa gadhiisanii ba'an. Maaliif warri Katolikii ka'aniitu uummata beela'e, uummata dhiphate, uummata mootummaan garboomse bira dhaabatanii lolan. Kanaaf evangelikaaliidhaan hallayyaatti gadi galaa jedhanii Katolikii ta'an Latiin Ameerikaa seenaa isaa dhaqaa dubbisaa. Liberation theology inni jedhamu Robert Buff isaaniin kan jalqabe maqaa kanaatiin kanaanitu evangelikaaliin harka duwwaattaf Wallagga keessatti harka duwwaattaf kana duwwaati sinaaf kana duwwaati sinaaf yoo dhuguma waaqa isas inuume sodaattu ta'e dhuguma waaqa sagalee waaqayyoo dabarsuu barbaadu ta'e ijoollee harka keessanii irratti dhalattee harka keessanitti cuupxanii harka keessaniin qurbaana fudhachiiftan yeroo isaan akkasitti qalanii waraabessa nyaachisan yeroo isaan akkasitti ajjeesan kaa dhaabadha. Kun likkii miti jedhaa dubbadha. Sheekonni naannaa sana jirtan baay'ee keessan nan beeku. Har'a jiraattanii keessan beeku. Sheekonni baay'een naannaa sana jiru. Warri hiriyoota abbaa kootii turtan yoo na hin jirtan iyyuu ta'a. Warri jirtan kaa dhaabadha. Kaa dhaabadha dubbadha. Sheekonni kaa dubbadha. Kaatii kun likkii miti ijoollee keenya fixxanii jedhaa dubbadha. Abbaa Gadaa. Homaa isinitti dhaamuun barbaadu. Warri dhugaatti Oromoodhaaf filamtani kaa dubbadha. Warri sobaan deemtanii isin silayyuu OPDOdha. Kanaaf dhaamsa isiniif hin qabu. Dhaamsa mootummaa tokkotti mootummaatti immoo dhaamsa dhaabmadhu tokkoon qaba. Mootummaan Abiyyi waraana uummata ittiin qalchiisuudhaaf, uummata ittiin ficcisiisee uummata gabgochuudhaan, uummata rukutuudhaan, uummata afaan faajjessuudhaan, dararuudhaan, lafarra ari'uudhaan, ajjeechaadhaan waan moo'utti fakkaata. Uummati akkasitti mo'ame hin jiru. Qawween tokko laga keessa har'a Wallagga keessatti waboon keessa socho'aa jira. Jaallattanis jibbitanis olis hin tuqes waboon keessa socho'aa jira. Ijoolleen akkasitti qalamtu aariidhaan lagatti galtee qawwee kaafattee lolataa jirti. Mirga isheeti. Nan deeggara dhibbaa dhibba. Garuu wanta isin hin galle tokko jira. Wanta isin hin galle tokko jira. Wanti isin hin galle seenaa addunyaa keessatti Palestiniyaaniin dhaqaa ilaalaa, Veetnaamiin ilaalaa, Kamboodiyaa ilaalaa, Laatiin Ameerikaa keessatti wallaansoo godhame ilaalaa. Naannaa keessan organizeeshinii jiru warra lola ilaalaa, kaleessa sha'abiyaa ilaalaa, wayyaanee ilaalaa. Meeshaan saba sana hin moone. Meeshaan saba tokko moo'een beeku
injiru seenaa keessa fida challenge na godha. Meeshaadhaan saba tokko namni moo'e hin jiru ammoo. Amerikaan Veetinaamiin hin moone. Kaarpet boombii godhee Veetinaamiin hin moone Amerikaan. Mangistuu Hayilamaariyaam jeneraalota Raashaa 7 fudhatee qayyi kookab jedhee naaqfaatti dhiiga hamma kana dhangala'u gad dhangalaasee hin moone ari'amee bade. Hin moone. Laggasee Asfaaw. Lola Sharraaroo irratti ta'e. Lola Hawuzeen irratti ta'e. Gurra keenyaan guyyaa guyyaatti dhaggeeffataa ture. Uummata Tigraay lafarraa duguuganii guyyaa tokkotti 3,000 ajjeesanii hin moone. Dhukkee irraa kaasanii hudduu isaanii keessa dhiitanii biyya isaanii keessaa baasan. Wallaggattis, Gujiittis, Shawaa Kaabaattis, Harargeettis kanuma ta'uuf deemaa dhaabadhaa eegaa. Kun immoo hin hafu. Takka waan hin hafne. Maaliif seenaatu jira kaa. Seenaatu kana agarsiisa. Namni seenaa hin beekne, nama jaahila, nama wallaalaan meeshaadhaan immoo jedhee. Har'a qawween tokko, rasaasi tokko Oromiyaa, daggala Oromiyaa keessatti hafeennaani never ever hin mo'amu Oromoon. Hinuma mo'a. Warri daldaltoonni, warri gantuun, warri har'a waraabessa isa dhiiga ijoollee keenya akkasitti dhangalaasaa jiru kana jala fiiddanii gaaf tokko hin kafalan. Itti gaafatamtu. Har'a warri gorsituu taatan, warri biyyatti galtanii jara kana gorsina jettanii jala fiiddanii seenaatu isin gaafata. Oromoon immoo hinuma bilisoo. Neebii har'a garaadhaaf makiina argattaniitu ta'a, mana argattaniitu, lafa argattaniitu ta'a. No problem. Argadha. Garuu hin kafaltu. Guess what? Yaadattu akka Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam warri sirbaa ture akka isaan itti kafalan. Yeroo Haayile Sillaasee, Dajjaamaashii Feteraariin Haayile Sillaasee, jeneraalonni Haayile Sillaasee, Dajjaamaashonni Haayile Sillaasee akka isaan itti kafalan agartanii. Seenaan hinuma deddeebi'a. Isin kafaltu. Yoo isin kafaluu baattan ijoollee keessaniitu kafala. Inafu kun. Dhiiga Oromoo, dhiiga ilmaan Oromoo qulqulluu akkasitti jissitanii hin haftan. Hin baaftu. Hin kafaltu. Kun hin hafu. Seenaan. Seenaa addunyaatu nutti himaa jira. Kanaaf har'a ilmaan Oromoo waboo bira dhaaban. Pilaanii Gimboo 7 mootummaa kanatti kennee mootummaa kanaan uummata Oromoo dararaa jiru, fixaa jiru, ajjeesisaa jiru kana harkatti cabsinu. Pilaaniin kun akka inni hojjenne. Warra gowwoomsituu dibbee fudhattee jala deemtu. OMN jettee maaloo jettee doorii jettee maaloo jettee asiif achi iyyitu kana hundumti ishee akkasiin hin gowwoomsine. Mangaa jedhamte yookiin mangummaa kee akka mangaa taate agarsiifta yookiin nama taate akka dhala namaatti dhaabattee agarsiifta. Karaa qaxxaamuruu irra geesseetta. Yaalmaan Oromoo. Dhumarratti nafxanyaan sinniiftu. Nafxanyaan tasuma of qixxeessi wajjin jiraatan jirtu. Ati nama miti nafxanyaadhaaf. Ilmaan Habashaatiif nama miti ati. Kan si bitaa jiru, kan si eerayaa jiru, kan si qalaa jiru ilmaan Habashaati. Ilmaan Habashaa tas si wajjin utuma ati boosuu utuuti si wajjin jiraadha jetteeyyuu si yaabee sitti fincaa'een si wajjin jiraadha malee na qixxee barcuma qixxeerra na bukkeen teessuu siin jechaa jirti ilmaan Habashaadha. Kun sii galaalaadha. Kanaaf jaallannes jibbines walabummaa Oromiyaatu nu baasa. Oromiyaan immoo hinuma bilisoomu. Ilaa si'a baay'ee biyya tokko kan bilisoomsu diinatu bilisoomsa. Diinni akkamitti bilisoomsa jettu aramanummaa isaati, gara jabina isaati, lola isaa kana.
Kanaanitu uummata tokko bilisoomsa. Hin hadoochu maaliifi hin waraana madaa keessa waraana. Kanaaf ka'ee dhaqee lolataa hin bilisoomu. Har'a diinetu akkati bilisoomsu si gochaa jira. Akkati ijoollee kee mar'umaan kee keessaa kan ba'an wabootti dabaltu wabootti ergitu. Akkati maallaqa kee guurtee waboodhaaf ergitu. Akkati mudhii kee jabeeffattee sabbata kee hidhattee haadha dhiiraa akkati galaatti guurtu. Akkati galaadhaan qaqqabdu. Akkati rasaasaan qaqqabdu. Akkati bishaaniin qaqqabdu. Waboo isa dheebote isa lolu isa dhaabatee itti urgufaa jiru kana bira akkati dhaabattu si godha. Diinni bineensi akkasii kuni kana si gochaa jira. Kanaaf jabaadhu. Himmoodha. Kashalabboon, daldaltoon, ayyaan laallattuun warri har'as taanaan irraa galan galiin sobanii gama fakkaatanii gama dhaabatanii dubbatu. Oh, abaluun keenya kana. Har'a gadi ba'eetu walgahii dhiitee ba'e. Eenyu abalu. Ilmaan Oromoo hinuma si gowwoomsu jirri kun tokko hundi isaanii. Yoomsii galanaadha. Firan qabdu. Firri kee jirma. Namichatu jabana durii abbaan koo wanta inni natti hime. Maal jedhe? Bara beelaati barri isaa. Bara beelaati haati harma ishee utuu hoosiftuu ijoollee hin duute. Akkoon hin ciifti dhukkufatte ijoollee sadiitu jira. Abbaan waan afaan kaa'u dhabe. Ijoollee abbaatti dhiyaattee rafti. Halkan ka'ee jirma fuudhee lafa kaa'ee jirma hammachiisee bade. Ijoolleen beeloftee abba ayyo abba jette. Akkooyyeen lafaa hojjettee ijoollee ko abbaan keessan jirma rafaa jette. Yaalmaan Oromoo jirma namni sii gaddu hin jiru. Namni sii gaddu hin jiru. Jirmaa wajjin rakkataa jirta. Kai loladhu. Mar'umaan kee hidhadhu. Garaa kee kutadhu. Isa sodaattu sanatti adeemaa jirta. Yes. Dhuguma. Bilisummaan nama sodaachisa. Ofii keetiin of bushitee hin beektu. Biyya abbaa kee oonii gootee hin beektu. Warqee sana albuudaa sana buna sana ofii keetii ekspoortii gootee biyya kee guddifattee mana tamaarii ijaarrattee kilinikii banattee ofii keetiin karaa hojjetattee konistirakshinii hojjetattee ofii kee oonii gootee hin dandeessa. Dhuguma si sodaachisa. Dhuguma si sodaachisa. Hin sodaatin. Inni kan biraan lafa qaleen bara. Wayyaanee waa tokko hin beektu yeroo biyya seentee biyya qabatte. Jaanjoo isheetu dhufee humna caccabsitee birookiraasii sana qabattee ofiif godhattee biyya kana nu saamaa turte. Kanaaf biyya abbaa keetiiti hinuma dandeessaa hinuma bilisoomtaa jaallattes jibbites bilisummaa malee wanti si baasu jiru. Kanaaf baay'ee naasa'e dhiifama naa godhaa. Aareedhaan naasa'e. Ijoollee sana warra isaanii nan beekaa. Gurbaa har'a Direedawaatti du'e yeroon argu garaa koo namaa dhabe. Nafxanyoonni poolisiin habashaadha wajjin taate Oromoo biyya abbaa isaa Direedawaa magaalaa keessatti ijoollee Oromoo qalaa jirti. Yaa Oromoo dhaabadhu. Hin gowwoomne. Jirmarraa waan eege. Jirmarraa waa tokko argattu. Kai dhaabadhu, loladhu, hiriira ba'i, lafa jirtutti. Warra biyya ambaa kanatti himadhu. Hin sobuu jedhe, hin sobuu inni isaan ka'anii odeessan, inni kaan intarneetii irratti haasa'an, inni isaan gadi ba'anii reediyoo irratti haasa'an, hin sobuu. Nuyi sagalee hin qabnu. Miidiyaa hin qabnu, miidiyaa nuuf dubbatu hin qabnu, miidiyaa dhiiga kana agarsiisu, miidiyaa saanjaadhaan nama qalame kana, waraaname kana, waraabessi kan nyaate kana agarsiisuu hin dandeenyu.
kunoo harka keenya irratti baannee deemnadi piikcharii baadhuuti itti agarsiisi. Waldaa kiristaanaa garaagaraa dhaqeetta, masgiida garaagaraa dhaqeetti itti agarsiisi. Uummanni kun si deggera hin ka'a. Atis immoo jabaadhu. Diinaa wajjin jirta. Bineensatu si nyaataa jira. Bineensatu ilma kee nyaataa jira. Wallaggi yoo nyaatame, shawaatu nyaatame, iluu abbaa booraatu nyaatame, jimmatu nyaatame, arsiitu nyaatame, baaleetu nyaatame, harargeetu nyaatame, gujiit booranatu nyaatame, wallootu nyaatame. Harka tokkotu madaa'e, harki tokko yeroo madaa'u harki tokko dhukkuba ilmaan Oromoo. Waliin qoqqoodina. Tokko ta'aa jabaadhaa. Waaqayyo immoo isin wajjin ta'u. Kanumaan isin yaa'u. Isa taanutti hamma walitti deebinutti nagaadhaan ta'a.